gabaasaalee gaggabaaboos qabnaa sagantichaa Firaa'ol Balaa dhiyeessa. Humnoonni Tigraay naannawaa daangaa Amaaraa fi Tigraayitti waraana bifa haaraan eegalan jechuun mootummaan Itoophiyaa himate. Waraana guyyaa roobii bifa haaraan eegale kana dursee kan himate garee TPLF ture. Itti aansuun mootummaan federaalaa Itoophiyaas waraanicha kan eegale garee TPLFidha jechuun ibsa baase. Gabaasa dabalataa qabna. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen guyyaa roobii barii sa'a 11 irratti humnoonni TPLF adda waraanaa gama bahaan Bisoobar, Zoobilii fi karaa Takulash haleellaa bananiiru jedhe. Himannaan mootummaa kun kan dhaga'ame har'a ganama TPLF humnoonni mootummaa waraana bal'aan irratti eegalan jechuun erga himatee boodadha. Humnoonni Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabuu deeggarsa namoomaa ji'a bitooteessaa keessa labsamee ture cabsuu ibsi tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa ni agarsiisa. Waraana roobii ganama bifa haaraan eegalame jedhame kanaaf humnoonni lachuu gamaa gamana wal himachaa jiru. Mootummaan ibsa baasee kanaan humnoonni mootummaa haleellaa humnoonni TPLF irratti gaggeessan milkaa'inaan ofirraa qolachaa akka jiru beeksise. Yeroo dhiyoos jaleewwan isaa guutuu addunyaa keessa jiran bakka rafanii turanii dadammaquun isaanii duula waraanaa kana propoogaandaadhaan dabaaluuf kan kaayyeeffatedha jedha. Rakkoon guutummaa Itoophiyaa furmaata kan argatu karaa nagaa qofaanii kan jedhu ibsi mootummaa kun garichi jaallatees jibbees gara filannoo nagaatti akka dhufu gochuuf mootummaan tarkaanfii barbaachisu hunda ni fudhata jedheera. Lolli bifa haaraan eegalee kun rakkoolee namoomaa duraanuu haalaan hammaataa ture caalmaatti rakkisaa taasisa jedhamee yaaddoo uumee jira. Torban darbee kaasee ji'ootaaf dubbii ijoo kan ture dhimmi marii araaraa TPLF fi mootummaa federaalaa danqamaa akka jiruu fi waraanni akka haaraatti eegaluu fi dubbiin jedhu dhaga'amaa tureera. Waraana waliinii Itoophiyaa erga eegalee ji'oonni 20 ol lakkaa'aman kana xumuruuf tattaaffii godhamuuf mootummaan Itoophiyaa garee marii irratti hirmaatu ijaaree qajeelfama marii araaraa kana laallatus qopheessuu ibseera. Dabalataan mootummaan humnoonni TPLF deeggarsa alaa argatan waliin ta'uun waraanichatti fufuuf fedha akka qaban agarsiisaa turan jedha. Mootummaan kanaa jedhu malee TPLF ulaagaawwan marii nagaaf barbaachisan lafa gochuun karaa nagaa xumuruuf fedha akka qabu ibsaa ture. Garuu TPLF marichi gamtaa Afrikaa caalaa jaarsummaa pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan akka geggeeffamu barbaadu. Naannoo Amaaraatti jiraataa magaalaa Qobboo kan ta'ee fi maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne ganamaa jalqabee dhukaasni dhagahamaa akka turee fi ammallee akka dhagahamu BBCtti hime. Sagalee meeshaa waraanaa gurguddaa dhageenye. Maalidha jennee yoo gaafannu warri TPLF dhukaasa akka galanii fi raayyaa ittisa biyyaa akkasumas humnoonni kaan ittisaa akka jiran dhageenye. Haala amma jiruun uummanni sochii guyyuu itti fufee jira. Iddoo lolli kun jalqaberraa namoonni gadhiisanii garana dhufan garuu amma yoonaan argine. Sagaleen meeshaa waraanaa garuu ammallee akkasumaan jira. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guteres oduun waraanni akka haaraatti dhalateeraa jedhu dhaga'amu hordofee qabbana buusaa jechuun waamicha dhiyeessan. I am deeply shocked and saddened. Oduu Itoophiyaatti waraanni akka haaraatti eegalame jedhu kanaan guddoo na'eera. Gaddeeras. Lammiileen Itoophiyaa dhalattoonni Tigraay, Amaaraa, Oromoo, Affaar guddoo miidhamaniiru. Atattamaan waraanni kun akka dhaabbatuu fi mariin nagaa mootummaa fi TPLF gidduutti akka itti fufu cimseen waamicha dhiyeessuu barbaada. Haaluma wal fakkaatuun uummata deeggarsaan barbaachisuuf ulaan deeggarsaa akka jiraatuu fi tajaajiloonni bu'uuraas bakkatti akka deebi'aniif wabii guutuun akka jiraatu waamicha dhiyeessa. Kun kanaan osoo jiru mootummaan Itoophiyaa xiyyaara meeshaa waraanaa kaaba Itoophiyaa bakka qaamoleen wal waraanan lamaan jiranitti osoo balali'uu rukutee kuffisuu hime. Haa ta'u malee abbaa xiyyaara kanaa maqaan dhoofne qaamni walabaa dhimma kanarratti waan jedheen qabu. Bakka xiyyaarri dhahamee buufame irratti gabaasota wal dhahantu bahaa jira. Gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiy Ahmed obbo Redwaan Hussein xiyyaarri kun kan diinota Itoophiyaa jechuun Twiitara gubbaarratti barreessaniiru. Obbo Redwaan xiyyaarri meeshaa fe'ee dhufe Maqaleetti osoo buusaa jiru rukutamuu barreessan. Miidiyaan biyyaalessaa Itoophiyaa jeneraala waraanaa Itoophiyaa waabeffate garuu daangaa qilleensaa Sudaanii gara daangaa qilleensaa Itoophiyaa yeroo seenu rukutamuu ibse. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa dubbiin xiyyaara meeshaa waraanaa fe'ee rukutanii kuffisuu
kijibaa jechuun Tiwiitara gubbaarratti barreessaniiru. Akka gabaafametti xiyyaara kana kan rukute humna qilleensaa Itoophiyaadha. Tajaajilli oduu Itoophiyaa Meejar Jeneraal Tasfaayee Ayyaalee waabeffachuun akka gabaasetti xiyyaarichi naannoo Humaraatti kibxata galgala sa'aa 4 irratti rukutamee kufe. Dubbiin kun gama bakkeewwan kibba Tigraay fi kaaba naannoo Amaaraa daangessanitti lolli haaraa eegaluun isaa erga himamee booda dhaga'ame. Odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa maqaa dhaaba bara dargii biyya bulchaa ture Itoophiyaa Sartoo Addaroch Paartii Isabaa jedhuun dhaaba akka haaraatti ijaaramuuf gaaffii dhiyeessee kufaa godhe. Maqaan kun waggoota 30 dura paartii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo ta'u yeroos paartii takkittii biyya keessa turee fi biyya bulchaa turedha. Manni barumsaa qonnaa fi teeknikaa Eertiraa Hagaaz jedhamu qabeenyummaansaa kan bataskaana kaatolikii ta'e mootummaa biyyattiin dhaalamu maddeen BBC'tti himan. Manni barnootaa kun waggoota 23f misooma bineeldotaa, kuduraaf muduraa, masnoo fi kaan irratti barnoota kennaa ture. Ministeerri muummee Finlaand Saanaa Maariin mana isaaniitti dubartoonni 2 mudhii ol qullaa suuraa ka'uun erga mul'atanii booda dhiifama gaafatan. Dubartoonni lameen mudhii olitti qoomee osoo hin kaatinii fi osoo wal dhungatanii suuraa ka'an kunneen namoota bebbeekamoodha. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa aanutti darba. Gaafa wiixataa godina Baalee Bahaatti dhibee gifiraan yoo xiqqaate namoonni 5 lubbuun darbuu gabaasnee turre. Lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii 348 irraa yeroo ammaa 456 kan ga'e yoo ta'u kan 320 ta'an bayyanataniiru. Lakkoofsi namoota lubbuun darbee garuu dabaleeraa jechuun itti gaafatamaan waajjira fayyaa godinichaa obbo Xilaahun Takka nutti himaniiru. Lakkoofsi isaa dabaleera. Naannoo 9 gaheera jechaadha. Namoonni lubbuun isaanii darbe osoo yaalarra jiranii kan du'an jiru. Dabalataan immoo hawaasa keessatti illee kan lubbuun isaanii darbe jiru. Sababiin bu'uuraa akka kanaatti isaan dhukkubsaa jiru hanqina nyaataa naannoo sanatti mudachaa jirudha jettanii turtanii. Waan biraa dhukkubni biraa kan kana fakkaatu kan amma isin hordofaa jirtan jiraan biraan? Wanti dhibeen biraa jiru hin jiru. Beezikaalii waggaa 2 godinni kun hongeedhaaf saaxilamee ture. Gargaarsa garaagaraa naannoo irraa argachaa ture. Beelli kun immoo cimee deemeera. Gargaarsi sun bu'uura rakkoo beelaa kana hin hiikne. Rakkoon beelaa immoo dhibeema hanqina nyaataa fidee jira jechaadha. Dhibeen hanqina nyaataa humna ittisuu qaama isaanii hir'isa waan ta'eef salphumatti dhibeedhaaf hin saaxilamu jechaadha. Amma noormaalii gaafa laaltu dhibeen kun dhibee gogiinsa keessatti mul'atu jettee fudhachuu hin dandeetta. Hanqinni nyaataa fi gifirri obboleeyyanii meeqa yoo bokkaan roobe carraan uummanni kun deeggarsi nyaataa akka barbaadamu sanitti hin arganne taanaan koleeraadhaaf carraan saaxilamuu isaanii bal'aadha jechaadha. Yeroo darbee koompilikeeshinii yookiin immoo dhukkuba walxaxaa isa booddeen dhufudha kan nuun jechaa turtanii. Waan akkasiinidha kan lubbuun darbe moo akkamitti ture maaltu kanaan isaan gahe? Sirriidha. Dhukkubni kun dhukkuba shiftuu yookaan gifirri isin hin ajjeesu. Dhibeewwan walxaxaa ta'an akka nimooniyaa, liver nimooniyaa yookaan ciisombaa cimaa namarra qaqqabsiisa. Ciisombaan cimaa vaariyaalii dhufu kun immoo hargansuu irratti dhiibbaa fida. Sababa hargansuu amma barbaadaman qilleensa fudhachuu dhabuurraa kan ka'e ujummoon hafuuraa isaanii waan miidhameef carraan du'uu isaanii bal'aa ta'a jechaadha gaafa walxaxaa ta'u. Yoo dafanii dhibee kana bira qaqqabamee yaala argatan ta'e carraan fayyaduu isaanii bal'aadha. Inni biraa dabalata dhibee kanarratti dhibee waan walxaxaa jennu amma kaasaa jiru kana wajjin hanqinni nyaataa jira. Namoonni hanqina nyaataa pilaas dhibee walxaxaa warri qaban carraan du'aatiin isaanii parsantaa 50 ta'a jechaadha. Mee amma namoota hagamiitu qabamee yaalamaa jira? Isaan keessaa immoo umriin isaanii meeqaa? Dubartoota moo maanguddoota moo akkamiin keessu warra amma qabamanii yaalii argachaa jiran waliigalaan? Saalaan gaafa laaltu saalli isaanii walqixa jechuun danda'a lakkoofsa garaagarummaa muraasa yoo ta'e alattee jechaadha. Garuu baay'inaan umrii waggaa 5 gadi jiranii irratti baay'ataa jechaadha. Namni tokko dhukkubni kun gaafa isa qabatu yeroo maal argu gara mana yaalaatti deemuu qaba dafee akka fayyuudhaaf? Hiika hawaasaa jedhamee akka fayyaatti hiika hawaasaa kan community definition isa jennu mallattoo 2 yoo ofirratti arge dafee gara mana yaalaa dhufuu danda'uu qaba. Inni tokkoffaa
Lammaffaa fuularratti shifii xaafii fakkaatu yookaan makoofappilaarraash isa jennu jechaadha afaan Ingiliffaatiin gurrarraa jalqabee gara qaamatti bittinnaa'u yoo jiraate fi dabalataan ho'a qaamaa garmalee yoo jiraate gara dhaabbilee fayyaa dhufee yaala barbaachisu akka argatu jechuu qaba. Dhaggeeffattoota keenya odeessa dhumaarra geenyerra godina Arsii aanaa Ameenyaatti sanbata darbee halkan keessaa sa'aatii 6tti horiin qonnaan bulaa 50 siqan abiddaan gubachuu abbaan horii obbo Amaanaa Adam BBC'tti himaniiru. Maaltu tahee jechuun waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa dubbiseera. Mana citaadha. Achi gala horii sanni mana gubaa ibiddaa nadaajii wayiitiin itti maranii darbanii moojii utubaa qexxee isaatitti darbanii akka namni ol koree yaafni oolaan kaan akkam jiruun ani ganda deemee sooddaa wayii maddii dhaqee ani halkan qixxee galee an dadhabee rafnaan balaa san dura marsanii kan itti na jalaan naqani. Achiin eegas adagaa kana kan jenne tattaafadhee waggaa dheeraa kana muluu dalagee haga gimbii ga'u haga badhaafama ga'u tokkoffaan nama 3,000 fi minaamina keessaa tokkoffaan otoo jiru eegas akkasitti daaraa hamilee kiyya ta'anii daaraa na godhani. Aanaa keessan keessatti qonnaan bulaa badhaafamaa turtan. Tarii sa'aatii kuni dhaqqabe kana maaltu mana keessa jira? Horii akkamiitu jira? Kan gubate meeqa? Horiin 60 gara 66 hoolotiin eegati kun barbadaan kun mukaa sunitti gad bu'ee ciccitamee nafni isaatti bilchaatee wacee wal fixee oolan 44 bahee lukkuleen 8 limaatiin waatileen limaatii 2 waatii jechuun jabboota tokko mirgoodha tokko raada limaatiiti giddilibsi 2 ka suuditi ka shirafaa minxaafi 2 kanaaf martuu hin barbadaa'e. Namni keessan turre manicha keessa? Mana keessa namichi hin baane. Kooskii wayillee suuqii qabaa suuqii san qabu san keessaa kooskii irraa kaka'e kooskii san keessaa halkan bulaa jedheeni ani gurdeeme eeganiitumaan bakka xalaanummaan darbee itti geessa. Sin guyyaa sana mana jirtu moo ollaa bira deemtanii ture? Ani halkan qixxee galee abbaasee wannan halkan qixxee deemee galee manniin hedduu ijaaradhee qorqoorroon zuuraa otoo jiru qorqoorroo duuban itti darbame kuni qorqoorroo duuba zuura na tiriidha qorqoorroodha. Kaaree 400 minaamina caalatti atirame ani mana addaan barrii haga 2-3 qaba barrii kaan galaanii kanaaf barbadaa'eetiin jedhee ani barrii garana galaa manni sun immoo addatti bahee kaawwota kanaaf hojjetan. Namatti darbate waan shakkitan wanti bira gahame wanti argame ni jira? Hin jiru rabbii tokkocha malee namni beeku hin jiru garuu kanaatiin miidhaan guddaan adagaa hanna guddaa narra gahee waan jedhee xaarii amata dheeraa hojjete muluu oolaan lakkuu 3 dhalu 4 dhalu keessa waan ciisuuf maratamee dur maqaan naa bahee amaanaa hoolaa 100 eenyu si jibba jedhanii waan akkasii san hojjetamee oolan gayoo duraa gara 100 minaamina atiyyuu qabeenyi kiyya ribbii garagaraa kennee oolan akka kanaan irraa barbadaa'ee jedhee. Birriitti yoo tilmaamame hagam baasu? 300 fi minaamina bakka 300 fi minaamina kaabadee barbadaa'ee amma gubadhe jedheetiin narraa gubate herreega keessatti yoo galchee massaawashi haga baankii ga'u shallamamee yoo duraa waan jiru. Poolisiin dhimma kana qorachaa jira jedheera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruun dura odeessa tokkoon sinitti hima. US deeggarsa waraanaaf $3 biiliyoona 3 ta'uu dabalataan Yukireeniif akka kennitu beeksifte. US kana kan beeksifte yeroo Yukireen guyyaa walabummaa ishee kabajaa jirtuttidha. Odeessaaleen keenya kanuma boor hanga walitti deebinutti nagaan bulaa kan qopheesse Eliyaas Mulgeetaa kan dhiyeesse immoo Firaa Ol Balaayidha.